Waldorgommiin ispoortii manneen barnootaa naannoo Oromiyaa shanaffaan magaalaa Baatuutti eegalamee jira. Beenyaa Shiramuu akka ta'anutti isinitti hima. Waldorgommiin ispoortii manneen barnoota naannoo Oromiyaa waggootaaf addaan citee ture waliin ta'iinsa biiroo dargaggoo fi ispoortii fi biiroo barnoota Oromiyaatiin yeroo shanaffaaf gaggeeffamu istaadiyoomii magaalaa Baatuutti eegalamee jira. Kaayyoon dorgommichaas ispoortii bu'uura manneen barnootaa taasisuun walitti dhufeenya manneen barnootaa gidduu cimsuu fi ispoortistoota ciccimoo naannoo fi biyya isaanii bakka bu'uu danda'an horachuuf akka ta'e hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo himaniiru. Bara kana manneen barnootaatti kaanee sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa magaalaatti ispoortii kana qindeessinee jirra. Wanti nama isinii mirkaneessuu barbaadu ispoortiin torban lamaan kana ijoolleen asitti dorgomanii galuu qofa odoo hin taane manneen barnootaa keessatti barnoota guddina qaamaa wajjin walitti cimsinee ispoortii bu'uura manneen barnootaa qabsiisuu manneen barnootaa keessatti cimsinee kan itti deemu ta'uu isinii mirkaneessuun barbaada. Gara biraatiin ispoortiin bara kana jalqabe kun waggaa ja'a booda addaan citee itti fufe kun manneen barnootaa keessatti itti fufiinsan kan deemu ta'uusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Waldorgommiin ispoortii manneen barnootaa bara 2010 irraa eegaluun xiyyeeffannoo dhabuu fi sababoota garaagaraan addaan citee ture bara kana bifa haaraan kan eegalame yoo ta'u itti fufiinsa akka qabaatuufis ciminaan kan hojjetamu ta'uu Dr. Tolaa Bariisoon himaniiru. Manneen barnootaa bakka madda beekumsaa fi dandeettii kalaqaa itti argatan qofa osoo hin taane iddoo burqaa ispoortistoota ciccimootii kan jiran immoo hoogganaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyos Sabbooqaati. Ispoortiin bu'uura hawaasaa akka ta'uufis ciminaan hojjetamaa jiraachuu obbo Maatiyos himaniiru. Ispoortii guyyaa guyyaan barattootaaf barbaachisaadha. Sababni isaas fayyummaa fi jabina qaamaa eeguun cinatti bilchina sammuu dabaluun dandeettii yaaduu fi kalaquu barattootaa guddisuu keessatti shoora olaanaa taphata. Keessattuu guddina ispoortii keessatti gahee guddaa kan qabu piroojeektii guddattootaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetamaa jira. Ispoortiin miira itti gaafatamummaa olaanaa hojii hojjetamu waan ta'eef ofitti amanamummaa ni guddisa, hariiroo obbolummaa fi hawaasummaa ni cimsa, naamusa gaarii akka horatan ni taasisa. Sadarkaa pirezidaantiitti aanatti qindeessan kilaastira hawaasummaa obbo Abdullakiin Muluu manneen barnootaa keessatti ispoortii cimsuun barattoonni qaamaaf sammuun cimuun ofitti amanamummaan akka guddatan taasisuun cinatti hariiroo walitti dhufeenyaa fi jaalalaa kan dabalu waan ta'eef akka naannoo Oromiyaattis xiyyeeffannoon kennameef hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Manneen barnootaa keessatti barnoota qalamaa fi ogummaa barsiisuu cinatti ispoorteessitoonni yookaan barattoonni kan keenya qaamaaf sammuudhaan akka ciman dorgomaaf bu'a qabeessa akka ta'an taasisuudhaaf kan yaadamedha. Kana malees hariiroo hawaasummaa manneen barnootaa keessatti hawaasa barnootaa keessatti ijaaruuf cimsuudhaaf jaalalaaf tokkummaa jajjabeessuudhaaf obbolummaa fi waliin jiraachuu waliin hojjechuu caalmaatti guddisuudhaaf manneen barnootaa keessatti ispoortiin baay'ee barbaachisaaf murteessaadha. Kana waan ta'eedhaaf manneen barnootaa keenya keessatti ispoortii jajjabeessuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa argatee hojjetamaa jira. Hirmaattonni dorgommichaas waldorgommiin ispoortii haala kanaan manneen barnootaa gidduutti gaggeeffamuun kanneen dandeettii cimaa osoo qabanii carraa dhaban baasuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf cimee itti fufuu akka qabus gaafataniiru. Dorgommiin kun yeroo duraa addaan citee ture. Ammoo akka aadaa keenyatti dorgommiin kun deebi'ee jajjabina barattoota keenyaaf akka barbaachisu jajjabina nuuf ta'uuf gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira kiyyaatti. Kaan baaqqa barumsa bishaan na fayyada jedhee barumsa irratti xiyyeeffatu hin jira garuu fiigichi kunis immoo kaan hin beekne hin fayyadne jedhee hubate hin jira. Isa keessaa immoo lachuuyyuu wal bukkee qabnee ilaalle kan nu milkeessee fi osoo hin taane lachuuyyuu haa baannu dandeenye. Ispoortii barumsa wal bukkee qabannee wanta hundumaayyuu akkaataa ta'uutiin akka irratti hirmaannu jedha. Dorgommiin kun immoo gara fuulduraattis ta'ee bakka guddaa wanta nama geessisudha waan ta'eef irratti hirmaadhaan isaanii jedha. Dorgommiin manneen barnootaa kun dhaabbachuun isaa baay'ee nu miidhee ture. Amma garuu deebi'ee akka kanatti dorgommii kana hirmaachuudhaaf baay'ee gammadeen jira jechuudha. Tokko ammatti nuyi fufee dhaloonni baay'een as keessaan ba'a jedhee yaadan akka qotti. Yeroo qabutti shaakalli dorgommiin shaakala. Yeroo barnoota immoo barnoota qotti fufaa jedhee yaadan akka qotti. Waldorgommichi hanga gurraandhala 27tti kan itti fufu ta'uu sagantaan bahee jiru kan mul'isudha.